fuunee hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaa jaalallee fi tokkummaa waaqayyoo lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu. Har'as dambalii jaalalaa sinii qabadhee dhufeera. Gammee tuubii waliin bohaartii gaarii. Yeroodhaaf maqaa koo irra siniif haa taru. Dhaladhee kanan guddadhee Arsii Muunissaatti. Anis akkuman xiqqoof bareen harmeen kiyya na jalaa boqottee Rabbi haa galatuutii abbaan kiyya harmees abbaas ta'ee anaa fi obbolaa koo biraa waliin nu guddise. Abbaan koo hangan ani kutaa jaha ga'utti dubartii biraa fuudhuun barbaanne. Gaafan kutaa jaha ga'u dhiironni garaagaraa gaaffii jaalanaaf dhiyeessanii abbaan koos dubartii biraa fuudhee waliin bultii eegale. Sababa inni guddisuuf jecha bultii osoo hin dhaabin itti fufuurra bultii dhaabuun gaariidha jedhanii obbolaan koo warri kaan akka bultii dhaabuuf isa dirqamsiisanii. Innis tole jedhee fuudhe. Garuu egaa haati biddeenii koo anatti dhufte kun anaaf isheen waliif abiddaaf cidii taaneerra waliin gallu. Isheenis na abaarti, anis in ergamuu fi waan abbaan koo naan jedhe malee hin dhaga'u. Garuu obboleettiin koo hangaftii sirriitti ishiidhaaf ergamti. Ani garuu haaloon yookiin immoo xiiqni ishiidhaan qabadheen waan ishiin naam jette tole ishiidhaaf hin jedhu. Sanaafis abbaan koo natti ka'a. Isheen haadha kee waan taateef ergamuufii qabdaa naan jedha. Ani garuu waan inni naan jedhu kana dhaga'uyyuu hojiirra oolchu. Akkasumaan osoo hin jiruu gaafan kutaa torba baradhuu gara biyya hambaa deemu akkan qabuun murteesse. Abbaa koos irra deddeebiin gaafadhe. Abbaan koo garuu umuriin kee biyya hambaa deemuuf hin geenye waan ta'eef na biraa deemuu hin qabdu dhala koo maal rakkinni jira jedhee na dide. Ani garuu iyyeetuman isa amansiifadhe. Ergan isa amansiifadhees paaspoortii hojjechiifadhee gara biyya hambaattan godaane. Dhagaa wanti bareena qabee nan gadhiifne. Biyya hambaas deemee carraan koo gaarii hin taane. Manni anaan ga'ee jaarsa dullacha yookiin baay'ee dulloomaa tokko olii fi gadi baasuu ture. Carraan hojii koo dullumni dullumaa, humni humnaa, amalli amala. Dhagaa ani kana gidduutti rakkadheera. Jaarsi kun na arrabsuurra darbee yeroo tokko tokkos na rukuchuu fi na hudhuu yaala. Garuu jaarsa du'aaf deemu waan ta'eef anis dhimma koo miti. Fedhuu nan rukuta, fedhus nan darbadha. Osuma akkas jedhu waan isaas lubbuun dabarte. Amma achi bahee gara mana intala isaatti darbe. Mana intala isaas ji'a 3 kan hojjedheen ilmi namicha du'e kana na fudhate. Ergaa ilmi namicha du'e kana na fudhatee booda garuu jireenyi naa ta'uyyuu ijoolleen namichaa naaf hin taane. Isaanis yeroo baay'ee saalquunnamtii na waliin raawwachuu barbaadu. Ani garuu gaariin biyya ormaa na nyaachuu mannaa yartuun biyya koo na nyaachuu wayya jedhee murteesse. Sanaaf jecha akkanumaan yaada oliif gadi osoon qabaa jiru mucaan dhalootaan roobee Arsii ta'e tokko balbala kiyya obboleettii kiyyarraa fudhatee naaf bilbiluu eegale. Anis eessatti na beekta jedhee ofirraa ittisuun eegale. Garuu adeemsa keessaa waan kana gaafan itti himu jalaa badiitii gara mana ani jirutti kootu mana riyyaa kun jira waan ta'eef uni bira boqochuu dandeessa naan jedhe. Anis egaa filannoon qabu waan ta'eef gara isaattan badee deeme. Amma gaafan gara isaatti badee deemu anis waraqaa seera qabeessummaa koo dhiiseen deeme waan ta'eef seera qabeessummaa hin qabu jechuudha. Inni silaa duraanuu waraqaa eeyyama biyya sana jiraachuun qabu waan ta'eef nuti lamaanuu amma tokko taaneerra. Dubbiin garuu akkan yaadee deeme miti. Mucaan hiriyaa koo bira jiraattaa waliin jirra jedhee kanan dhaqee mana gaafan deemu homtuu hin jiru. Har'aa fi borii osoo jalaa baqadhuu jalaa ba'uu hin dandeenye. Mucaan kunis adeemsa keessaa ergaa na waliin ciiseetii durbummaa koos narraa fudhatee. Egaa anis waan kanaaf haaraa waanan tureef baay'ee na dhukkubee ture. Garuu dirqama waan ta'eef egaa waliinan jiraadhe. Osuma jennu anaan garaatti naafe. Garaatti naafuu qofa osoo hin taane jabduu irratti fantoo akka jedhan sana dhibee onneetiinis nan dhukkubsadhe. Amma filannoo ani qabu mana yaalaa waan ta'eef mucaan kunis dhugaan na jaalatee waan jiruuf mana yaalaa na geesse. Manni yaalaas qarshii 50,000 na gaafate. San booda hiriyyaan abbaa manaa koo kanaa ani gara biyyaatti galee inni hafee akka dalagee biyyatti na gargaarutti mani. Inni garuu lakki akkas ta'uu hin qabu. Yoo galmas yoo jirus ta'e walumaan itti fufna malee jedhee isaan dide. Sana booda anaanis Rabbi na gargaaree
yeroodhaaf wanti sun irraa dhaabbate hanga ta'ee erga dalagannee booda gara biyyaatti mallee biyyattis mallee innis maatii beeksee anis mucaa garaa koo ture sana nan da'ee osoo waliin jirruuti. Egaa maatiin akkuma qubeellaa nuuf godhaniin takka turree osoo waliin jiraachaa jirruu ammas deebi'ee gara biyya hambaatti malee yeemaanis ji'a ja'a turee erga Duubaay ga'ee booda hidhamee gara biyyaatti deebi'ee ammas gara biyyaatti deebi'ee na faana jiraattu malee naan jedhe. Anis tole jedheen faana jiraachuu eegalee akka kaleessaa akka nagateen deemneef maatiin kun akeekkachiisanii nama kanatti hin deebiin naan jedhani. Ani garuu callisee jiraachuurra isatti deebi'uu naaf wayya waan ta'eef jedheen filadhee gara isaatti deebi'e. Ammasuma akkasitti jirruu qabeenya walitti qabnu sana fuudhee gara haadha isa deessee osoo hin taane haadha biddeen isaatti jijjiire. Anis maaliif waan kana goota harka daa'imni dhufeetii waan kana gochuun sirriin turre jedhee isa gaafannaan maaltu si galche qabeenya kiyya naan jedhe. Anis egaa tole jedhee fudhachuurraan kan hafe filannoon qabu waan ta'eef isaan gargar ba'uu akka hin qabu murteesse. Inni ammas al lammaffaadhaaf didee gara biyya hambaatti malee biyya hambaattis akka maleen qarshii 3,000 naaf erge. 3,000 na erge keessaa 2,000 mucaa fi ofii kootii fayyadameen 1,000 immoo bilbila harkaa bitadhee osuman akkasiin jiruutii mucaa kanarraa yaadaanis jaalala isaas baay'een qabu waan ta'eef irraa fagaachaan deeme. Jaalalli maal akka ta'e isarratti naan galle ture. Kanuma gidduutti ture egaa konkolaachisaan tokko yeroo baay'ee kan hordofuu fi gaafa na bira ka'ee dhukkee kan natti facaasaa yookiin natti kaasaa konkolaataadhaan na bira darbu tokko irra deddeebiin gaaffii jaalalaa naa dhiyeesse. Anis gaaffii jaalalsaa fudhachuu baadhuyyuu waan yeroo hedduu natti deddeebi'eef toleen isaaf jedhe isa faanas jiraachuun eegale. Mucaa kana waliin akkan jiraachuu eegaleen jaalalli dhugaan isarratti na seenuu eegalte. Anis jaalalan kennuuf eegale. Innis jaalala naaf kennuu eegale. Galata Rabbiiti egaa jaalalli maal akka taate tokko lama jedhee asirrattan dhandhamu eegale. Firii jaalala keenyaas waliin dabarsuu eegale. Amma mucaa koo maatii kiyya biratti dhiisee filannoon ani qabu achi taa'uun waan natti hin tolleef gara obbolaa koo Adaamaa jiranitti nan dhufe. Obboleessi koos mana hoteela waan qabuuf isa bira taa'ee boonoo kennuun eegale. Isaanis hojjettootaan waan waliin galleef ammas al lammaffaafan gara maatiitti deebi'e. Gara maatiitti gaafan deebi'u mucaan hiriyyaan kun lammaffaan jaalate kun guyyaa tokko gara manaatti na waame. Manattis na waamee waan fedhasaa narratti raawwate. Hojii Rabbii nama ajaa'iba. Guyyaadhuma sana garaatti naafe. Ji'a lama booda argan marsaa laguu kiyyaa ofirraa dhabeetii deemee sattime manaa gabbaany naan jedhe. Jechuunsaa maaltu na dhibiree naan jedhe. Anis baay'een ofitti gadde. Namni jaaladhu egaa erga akkana naan jedheetii eenyu na abdadha jedhee keessa kiyyatti gaaffii guddaa natti uume. Anis amma bilbila of harkaa waan hin qabuuf bilbilitti 1,000 bite sana gurguree mucaa kana osoo ji'a sadii hin taane of keessaa baasuun dirqama waan natti ta'eef of keessaan baasisee amma egaa carraan kiyyas gara biyya hambaa deemu turte. Biyya hambaas deemuudhaaf obboleetti koo sussubbadhee paaspoortii naa baaftee biyya hambaa deemuu akkan qabu isheetti hime. Akka carraa ta'ee paaspoortii koo kana mana haadha manaa obboleessa koo waan hin kaa'eef
obboleessi koo kun arge. Innis maallaqa hojjettee dhiira gandaatiif laachuu erga ta'eetii deemuun qabdu jedhee paaspoora koo kana narraa kukkute. Sana booda obseetuman ammas al lammaffaadhaaf baafadhee gara biyya hambaatti malee. Biyya hambaattis malee dalagachuu eegale. Hiriyyaan koo baay'ee na jaalatu kun argaa jiruun achittis naa ta'uu diddeetii kottu ani guyyaatti birrii 300 hin dhabu. 300 keessaa birrii 100 yoo fayyadamne 100 yoo sii kenne 100 kaawwachuu dandeessaa. Waan qabantu nama gaaf jedhee irra deddeebiin na kadhate. Egaa ayyaana abbaa kee ganama sin qabiin anni si qabes dafee si gadhiisu. Ammas ani mucaasa konkolaachisaa kana dhiisee gara biyya hambaatti deebi'ee biyya hambaan jiraachaa jira. Osoon biyya hambaa jiraachaa jiru mucaan baran kutaa ja'a baradhu waliin barachaa turree fi akka ajaa'ibaa wal jaalamne tokko karaa keessa dhufee sin jaaladhaa naan jedhe. Anis akka inni akkas naan jedheen tole jedhee jaalala isaatiif eeyyamamtu hin taane. Maaliif jennaan maatiin keenya walitti dhihoo akkasumallee hedduu wal beeku waan ta'eef harmeensaa maal akkanaan jettu nan beeka. Anis waan keessi koo yaade kana tokko lama jedhee isatti hime. Maqaan isaa Ashannaa fi Nabii jedhama. Egaa ani ashee baay'een jaaladhan ture gaafuma duraayyuu. Asheen gaaffii jaalanaaf dhiyeessuu lakkii waan kanatti ilaalteettaan jedheen annis eeyyoo rakkoon qabu jedheet deebinaaf deebise. Harmeen kee lakki jechuu dandeessi. Boru yoo kan si diddu ta'e maal goota jennaan ani irraa nama harmee kootiin hoogganamu miti. Nama ofiin of bulchu malee naan jedhe. Anis egaa erga akkas ta'eeti jedheen jaalala isaa irraa fudhadhe. Isaanis jaalachuu eegale. Waggaa 2 oliif waliin turre. Waggaa 2 sana erga waliin turre booda gara biyyaa galee biyyatti wal agarre. Akka biyyatti wal agarreenis inni Finfinnee dhufeen sisimadha jennaan lakkiin jedheen. Lammuma jirtutti na eegyanuu sittan dhufaa hin jarjariin hin jedheen. Annis tole jedhee guyyaa achi ga'uu kootii eegaa ture. Akka achi geenyeenis wal agarree jaalala keenya waliif qoonne. Jaalala keenyas waliif qoonnee gara magaalaa Asallaa wal fudhannee sokkine. Magaalaa Asallaa deemnee guyyoota 5 wajjin turre. Guyyaa jalqabaa keessattuu hin dagadhu. Wantoota alkoolii qaban dhugee gaafan takka jedhu of wallaales lafti nan itti obbaree mana siree ture. Egaa ashee faana akka ajaa'ibaatti jaalala waliif firre. Jaalala keenya akkuma waliin dhandhamneen ani ammas lafaa fi wantoota garaagaraa sirreessee gara biyya hambaatti deebi'uu akkan qabuun itti hime. Annis tole jedheet anaan gara biyya hambaatti nagaggeessee mucaan kun akkamii naa amanamamoo hin amanamuu laata jedheen isa qoruudhaaf karaa fuula kitaabaa biraa isaa soofsiisuu eegale. Annis naa soofsiisuu eegale. Wal agarraan jedheen tole wal agarra rakkoon hin qabu hayyee naan jedhe. Anis sana booda akkamitti akkas na gootaan jedheen innis baay'ee ofitti gaddee. Egaa kana boodatti hin deebi'u naan jedhee dhiifama na gaafate. San booda waadaa naa galiin jedheen waadaa siin galuu waliif taana jedheetuma afaaniin nama uksuu eegale. Waadaa garuu naaf galuu dide. Sana boodas ani waan shakkiif waan hundumaa waan sirra ture gara abbaa kiyyaatti akka naa jijjiiruun itti hime. Annis tole jedhee gara abbaa kiyyaatti naa jijjiire. Antala tokko immoodhaan karaa keessaa soofsiisaa ture. Immoo sana hordofnaanis immoo sana dileet godhee kallattiidhaan bilbilaafii ture. Amma irra deebi'ees harmeensaa nama shufeerri meeqa oofaa ture akkamiin jaalatta jettee akka isatti kaaftee natti hime. Waan kana kaleessayyuu sodaadheen ture jedhee sitti meera ati garuu na dhaga'uu diddee. Har'aa ergan galaana jaalalaa daakuu eegaleetii maaliif na rakkiftee hin jedheen. Yoo hin danda'amne na dhiisin jedheen si dhiisuu hin danda'u naan jedhe. Garuu carraa gaariin siif hawwaa naan jedhe. Hayyee carraa gaarii naan jettus eebbaaf marabbaadhaan na gaggeessu hin jedheen. Tole jedhee nan gaggeessu garuu guyyaa tokko aaree bakka si dhiiseera sirraas fagaadheera naan jedhe. Takka ture immoo aaree tanan akkasiin jedhe malee ani sin dhiisa jechuu hin danda'u naan jedhe. Har'a anaan ibidda keessatti nagatee jalaaf gubbaan abiddi natti qabattee galaana jaalalaa keessatti nyaatameen yaadaaf yaaddoodhaan rakkachaa jira. Carraan koos maal akka ta'e hin beeku. Anumatu bakka dhaabbii wallaalii ta'ee carruma kootti dhamaadha ta'ee waan sanaan galle. Dhagaa yaa ashee mee waanan jedhe ani har'aa waan hin taane keessa seeneera. Siis dhugaadhaan an jaaladhe nama borutti naa taata jedhee
naannoo waggaa afuriitiif waliin jiraadhedha. Har'a gaafatee kana sana jettee naaf deebisuu didduu fi narraa calliftu maal jedhee keessa kiyyatti qabadhee haada barfadhure mee garaa kuna kutachiisikaa. Nama jaalachuun cubbuun qabu sin yoon jaaladhee yoomiyyuu cubbuu ta'ee natti mul'atu. Kanaaf dhagaatis rabbii jedhiitii waanaan jedhi har'anii yaada jaalalaatiin olii gadi jooraan jira. Isin akka gorsaatti daawwattoonni gammeetuubii maal gorsitu laata? Ani kadarbaa waan jedhu waan dheeresseef dhiifama naaf godhaa. Xumureera obboleettii keessan magaalaa Duubaa irraa. Tole obboleettii keenya seenaa kee waan nu guddaaf guddaa galatoomi. Egaa waan carraa keetii jedhee kanuma keetii asheesaa ta'u nama biraa isa waliinuu dabalatee nama 3 ol dabarsitee jirta. Nama kana keessaa immoo eenyu akka jaalattu fi maal akka dogoggortee irraa waan barte natti fakkaata. Duraan dursaa nama jaalachuu keetiin dura ulaagaan ati jaalalaaf qabdu maali? Jaalala keessatti maal dursisuu qabda? Maaltu dursuu qaba? Nama akkamiitu naaf ta'a jettee lafa keewwachuu qabda. Namni tokko gaaffii jaalala waan si dhiyeesseef tole jettee jaalala isaarraa fudhattee arganni waan barbaades irratti raawwatee jaalalaan gubachuu qabdu. Kanaafuu ati ofii keetii jaalachuurra nama dhugaan si jaalatee si waliin jiraatu yoo filattee adeemte bareeda jedhee yaada. Gorsi koo kun si qofa osoo hin taane daawwattoota gammeetuubii hunda ni ilaallata. Kanaaf egaa yaa daawwattoota gammeetuubii darbee immoo ati asheedhaan qoruun qabdu ture. Dhiirri yeroo baay'ee firideemii yookiin bilisummaa mataa isaatii yookiin iteef malee isaa hordofuu fi to'achuu barbaadda yoo ta'e inumaayyuu hordoffii sanaaf to'annaa sana jalaa akkamiin cabsee akka bahu barbaada waan ta'eef ulaagaawwan akkasii yoo kan jaalala keessatti qabaannu ta'e irraa haa hir'ifnu yookiin yaadaamnuun dhaamsa kooti. Isinis yaada keessan qoodaa fi seenaa jaalalaa kanarraa waa barattu jedhee yaada. Chaalenjii yookiin rakkinoonni itti dabarsitee waa baay'ee nutti agarsiisa. Ilmi namaa nama akkamii akka ta'ee fi maal akka barbaadu keessattuu bara kana keessa immoo namni akkamii akka nuuf ta'u adda baafnee beekuun gahee keenya. Anis har'aaf xumureera. Yeroo kamuu yaada keessan naaf qoodaa. Horaa bulaa deebanaa gammeetuubiidhaa Oromiyaarraa.